Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa qabannee dhiyaannee jirra. Isiniin kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru. Oduun jalqabaa piippiin baaraga hamaa keessa galtee jirti. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Jawaar Muhammad qeeqee jaalmarrootti immoo dhaadatee jira. Akkasumas wareegama kaffaluu qabna jechuudhaan haasaa taasiseen uummatallee nu dirmadhaa yaada jedhu yookaan waamicha jedhu dabarseefii jira. Guutuu oduu kana qabadhee jira. Gara biraatiin immoo piippiin yakkoota waggaa 6 dalagamaa turan akka waan quba hin qabnetti amma immoo akka waan odeeffannoon isaan ga'ee fakkeessuudhaan ibsa garaagaraa baasuu jalqabanii jiru. Odeeffannoo kanaafis oduu dabalataa qabadhee jira. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti injifannoo gagabbataa argadhe jechuudhaan ibsaa jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Odeeffannoo kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduutiin isin wajji ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Piippiin hirriba dhabdee jirti. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Jawaar Muhammad qeeqee jaalmarroo immoo akeekkachiise yookaan itti dhaadatee jira. Pireezidaant naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akka jedhetti Jawaar Muhammad Oromoo hooggansa dhoogguuf diina waliin ta'ee nu diiguuf hojjetaa jira jedhe. Akka inni jedhetti hooggansa keenya qaalii muummicha ministeeraa keenya Abiyyi Ahmad irratti duula gaggeessaa jira jechuudhaan komatee jira, himatee jira. Akkasumas hooggansa keenya qaalii muummicha ministeeraa keenya irratti gonkumaa duuluun hin danda'amu jedhee jira. Itti aansuunis ergamni mootummaa naannoo Oromiyaa inni tokko sirna kana tiiksuudha jedhe. Isa kana immoo Jawaar Muhammad hin fudhatu jedhe. Jawaar Muhammad ammoo sirna kana sirna nama nyaatadha. Kana diignee sirna Oromoof ta'u kan sabaa fi sablammootaaf ta'u ijaarra jechuudhaan dubbatee jira. Kun immoo yaaddoo guddaa hirriba isaan dhoogge itti ta'ee jira. Kanumarraa ka'uudhaan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad murtee tokko murteeffatanii jiru. Sirna kana tiiksuuf aarsaa kaffaluu akka qaban jala sararanii ofitti himanii jiru. Haaluma kanaan pireezidaantii Shimallis guyyaa kaleessaa haasaa caffee irratti taasiseen nutis uummannis sirna kana tiiksuu qabna jechuudhaan uummata daboo waammatee jira. Uummanni hoo daboo ni ba'aaf laatamoo waan of durri nu agarsiisu ta'a. Gara biraatiin immoo warra karaa nagaa hin filanne tarkaanfii irratti fudhanna jechuudhaan jaalmarroofis dhaamsa sodaachisaa dabarsee jira. Jaalmarroon immoo yeroo sodaachisaa akkanaatiin baara gubira taree jira.